nama hinaaftu tokko yoo garaan si dadhabe guddatuu isaa mul'atuu isaa jabaatu isaa yoo garaan si dadhabe dhaqii hadiyyaa kenniif jedha Ibnul Qayyim. Kennaa giftii wahii burtukaana kiiloo takka biti fidiif si keessaa qulqullaa jedha subhaanallah. Kun immoo waan rabbiin rasuulli rabbii maa jedha hadiisa keessatti al-hadiyyatu tudhibu wahra sadri. Hadiyyaan qoma keessaa nama keessaa balleessiti jedhe. Quuqaa, cinqaa, yaada fokkattuu, yaada gadhee nama keessaa giftiin yookiin immoo kennaan nama keessaa dhiixiidha rasuulli. Hadiisa rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf hadiyyaa kennuu fi du'aa isaa kadhachuu. Inni shanaffaa isa duuba bakki inni hin jirretti bakki inni hin jirre iddoo inni hin dhageenyetti maqaa isaa tolchuu, gaarii isaa dubbachuu, mallattoo wantoota kana. Inni jahaffaa fi inni xumuraa inni guddaan akka rabbiin dhukkuba kana keessa isa baasu dhoqqee keessa kufee jira. Cancana shayxaana keessa hidhamee jira. Sansalaata shayxaanaatiin xaxamee waan jiruuf yaa rabbi harkaa na fuudhi jedhee rabbitti warwaachuudha.